Nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isinii kaatee hordoftoota YouTube chaanalii keenya akkam jirtu nagaa keessanii kan qabdaniin hunduu nagaadha miti ana bira hunduu nagaadha galata waaqa. Kan nagaa kootti aansuudhaan warroonni chaanalii kanaaf maatii ta'aa jirtan baga nagaan dhuftanii galatoomaa isin jechuun barbaada. Akkasuma YouTuberoota biroodhaafis warra kadhachaa jiraniidhaa fi kadhata isaaniif deebii ta'a subscribe waliin godhaa wal jajjabeessaa. Comment irratti deeggarsa yookiin yaada qabdanii biraan ga'uu yaada wal biraan darbiina waliin dhaggeeffatina jechuu barbaadeeni. Egaa kanatti aansuudhaan viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufee akkuma yeroo darbe viidiyoo darbe irratti argitanii rifeensa keenya kan uumamaa mana keessatti akkamittiin akka kunuunsuu fi fayyadamuu dandeenyu karaa salphaatiin osoo maallaqa keenyattis hin miidhamne karaa kamiyyuu miidhaa tokko malee akkamitti rifeensa gaarii qabaachuu akka dandeenyu bakkuma qabnutti kunuunfachuu akka dandeenyu ture viidiyoo darbe irratti kan inni gadhiise. Har'a ammoo talbaa fayyadamuudhaaf hin jedha. Kun inni talbaa qopheeffadheetiin jira. Akkaataa itti talbaa kana hojjedhe seensa viidiyoo irratti argachuu dandeessu. Wanta nama dhibu miti salphumatti mana keessa jira. Yoo mana keessa kana jirre ta'es bituu dandeessu. Birriin ishee xiqqoodha jechuudha. Talbaa bitachuudhaaf sana boodanaaf feeltuu erga feeltanii booda bishaan isaa keessaatii calaaltu bishaan isaatii kan fayyadamnu. Baay'ee faayidaa talbaa namni hin beekne jira jedhee hijaadooni. Talbaa jechuudha maqaa biraa qabatee hin qabatee hin beeku. Maqaa biraa kan qabu yoo ta'e maqaa biraatti namni beektan comment irratti nuuf barreessaa ani talbaamatti hin beeka. Egaa talbaan faayidaa baay'ee kan of keessaa qabu jedhanii dokteeronni yeroo baay'ee gorsu garuu baay'inaan namni itti fayyadamu jira jedhee hiyaadoonu keessattuu rifeensaaf baay'ee ariifii yookaan immoo akka jeeliitti firiiziidhaaf illee wantoota garaagaraaf fayyada jedhameetu gorfama garuu namni itti fayyadamu muraasadha. Kanaaf anis yeroo tokko tokko fayyadama yeroo baay'ee illee fayyadamu garuu darbeetidha. Keessattuu rifeensa wal xaxaa yookaan immoo filamoo didiidhaaf lallaafisaa baay'ee istireetii waan godhuudhaaf warri rifeensi keessan jajjabaataa ta'e yeroo filtan kan ciccituu fi buqqa'u mala tokko tokko agarsiisuu jiraate darbitanii talbaa yoo fayyadamtan talbaan faayidaa guddaa of keessaa qaba isiniin jechuu kooti. Kanaafanii talbaa fi loomii xiqqoodha kana fayyadamu jechuudha. Loomiin rifeensa keenya yookiin immoo mataan keenya akka hin moksisne akka hin gubneedhaaf yeroof nu fayyaduu danda'a. Kan biraa immoo loomiin amma tokko warra forforii isin rakkisuudhaaf xiqqoo faayidaa qaba garuu loomiin dhibbaaf dhibbatti hin balleessa akkasumas talbaan forforiin balleessa jedhanii kan gorsan jiru. Inni kun garuu sobadhanii mokkoree yookaan yaali ilaalee hin argine. Xiqqoora tokko darbee forforiin baay'ee waan rakkisuudhaaf talbaan garuu hin qulqulleessa rifeensa sirriitti baay'ee bareechaa baay'ee lallaafisaa yoo wal xaxillee jechuudha. Anamni kana waan ta'eef kanaaf har'a akkasittiin fayyadamuu barbaade. Faayidaa isaa walumaatiin ilaalla isinis fayyadamaa miidhaa hin qabu waan mana keessa yookiin ofii keessan irra keessanii hojjettanii maallaqa ittiin bittanii maallaquma xiqqootiin kana caalaa bittanii rifeensa gaarii yookiin dabbasaa gaarii qabaachuudhaaf aarsaa guddaa kaffaltanii kan kasaartan jiraachuu dandeessan waan ta'eef amma gara hojii isaatti haa gallu. Akkaataan itti dibattanii foormulaa biraa hin qabu. Jalqabaa haga xumuraatti masaajii gootanii dibachuu jechuudha. Turtiin keessan haga xumuraatti na waliin haa ta'u.
hordoftoota koo amma haaluma kanaatiin xumureen jira jechuudha. Foormulaa biraan qabu baay'ee salphaadha, baay'ee gaariidha. Kun akkuma argitanii pilaastikii kanaatiin erga xumuree erga dibee xumuree booda pilaastikii kanaatiin afaan yookaan immoo ukkaamsuusa jedhamu jechuudha. Dirqama pilaastikiin yookaan feestaaliin kana ta'uu hin qabu. Ani kana waan fayyadamuudhaaf malee isin kan isin bira jiru kan isiniif ta'u fayyadamuu dandeessu. Akka isiniif ta'utti fayyadamuu dandeessu. Karaa isiniin mijateen karaa salphaatiin jechuudha. Innaa amma erga pilaastikii kanaatiin shaffanii booda daqiiqaa 30 booda jechuudha kananii miicuu barbaadu. Daqiiqaa 30 booda nan miicaa. Isin immoo sa'aatii lamallee sa'aatii dheeraa yoo ta'e rakkoo tokko yookaan immoo dhiibbaa kan isinirraan ga'u hin jiru. Garuu waan tokko erga rifeensa keessaniif itti dibdan yookaan fayyadamtanii daqiiqaa 30 keessatti faayidaas ta'e miidhaas ta'e kan inni geessisuu danda'u. Isaa ol sa'aatii dheeraa yeroo irra taa'u faayidaa qaba, baay'ee gaariidha inni jedhame gorfamu daqiiqaa 30 fi 40 gidduutti faayidaa isaa argachuu dandeessu malee faayidaan qabu sa'aatii dheeraa irra taa'e jechuu barbaadeeni. Erga sa'a kana fayyadamtanii booda daqiiqaa kana fira tursitanii booda shaamboo noormaalii fi bishaan ho'aa yookaan qorraa hin taane jidduu galeessaan miicachuu dandeessu jechuudha. Kondiishinarii kan isin barbaachisu ta'e kondiishinarii xiqqoo fayyadamuu dandeessu. Nama fakkeenyaaf kondiishinariin fayyadamu maaliif talbaan baay'ee rifeensa waan lallaafisuudhaaf kondiishinariinis bifuma sana waan ta'eef faayidaan qabu jechuudha. Kanaaf shaamboo noormaaliitiin miicee qofa sana booda waan hojjedha. Akkuma isiniin jedhe quxuxurii yookaan juustii isiniin jedhe sana ibsuudha. Sanan hojjedha jechuudha. Siriisaa walumaan warri jaallattanii yaala viidiyoo jaallattan laayik godhaa, sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'an malee sheer gochuun hiriyoota keessan biroo biraan gahaa wajjajjabeessaa isiniin jecha hagammaatti waan wajjirtuuftanii fi galatoomaa lafa jirtanitti nagaaf jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu.